yoo kasasanillee humaan fidda maqaa abbaa keessaniitiin hin jiru manni kun maqaa akaakayyuu keessaniitiin jira akaakayyuu ruuhin hin jira maftii isaati gurgurachuun yoo kasasanillee uummata akka hin fiddan jedhanii ummaatiyyaa macarrashaa kana jedhaniin eegasii viidiyoo dalagyaanii kun akkasitti miira keessa seentee akkasitti waraabamtee bakka duraan marraan bakka wanni isiin irra gahee wanti qiimmitiin waliin nu guddisuuf jechuudha cunqursaan hin jira fira takka hin qabdu gwaddinyaa takka hin qabdu haati biyya sanii jechuudha nu anaa fi obboleessa kiyya bichaadha namni isiin qabdu. Okay, abbaan keessan roiseera. Amma abbaan kiyya biyaans gara waggaa 3 hin ta'a achi gaasarratti jaartii fuudhee nullee hin dawwalu wal quballee hin qabnu achi galee jira amma dammoo wayita gurguramu quba hin qaba walumaan jiran akkooti yaa fi afaazariin kiyyallee abbaan kiyyallee walumaan ta'aniitiin gurguraa kan jiran jechuudha man inni iyyuu keessaa bahaa jedhee jira maal kireeffadhaa keessaa bahaa jedhee jira abbaan kiyya. Amma ummaate abbaa mucaasa wajjin mana keessa galti? Okay. Amma furmaanni akka maal si godhamu feetare sooshaal miidiyaa raffatoo kee booyuu boottu argee naannatti ijoollee sheerna gootee naan ijoollee gandaati ijoollee ganda keessaniiti naan jedhanii naan sababan si waame maal akka si godhu barbaadda namni Oromoo maal barbaadame? Ani uummanni Oromoo muluu raayyaa akka qabdi warra baalee keessattuu warra baalee jechuudha isi biyya san gadhiistee mana sanii baasanii deemuu hin qabdu sagalee naa ta'aaf yaada xiyyaachisni jechuudha wanni akkana nama fuudhaa baay'ee maalati yana taateeti. Waan biraatiif rakkoo biraatiif ani akkanatti asiin dhufu haadhumatti yana taateeti Oromoo mararraa keessattuu warra baaleerraa haqa qabdi haatiti namni martu akka sagalee ta'uuf barbaada. Bar amma maali beektaa asna mee eelaadha jala jira? Okay, 430. Okay. Guys, waan kana mee maal jettan bannaa dubbadha Franka dubbadhaadha kaaluu jala jira. Yaa baaliyyoo baay'ee ulfaata. Nyaadhaa kun keessattuu baay'ee nama ulfaata si galee. Akkitti dubbatan. Mimbara manaa ta'a guys taappii godha marti keessan taappii godha. Ayyee dubbadhu. Yaa wanni siin barbaadaa jirtu awwalallee beektaa anallee himtee jirti waan kana kara keessaatiin illee wajjin illee haasofnee irraa garuu ana beektaa maalirra akka dhaabannee waan kanarratti haasofnu naan galle jalqaba irratti jechuudha. Amma garuu waan tokko erga dhuftee isiilleen kara miidiyaatti dhuftee yaadni isii galmi isii maal akka ta'e karamiin akka itti deemamuu fi karaa kamiin akka furmaanni kaa'amuu fi ta'u qabu osoo si magaafannee akkasitti deemame bareeda. Yaa ati amma biyya Itoophiyaa galuu hin dandeettu ati galtee kasasuu hin dandeettu lafa keessan mormachuu hin dandeettu ati. Ani galee kasasuu hin danda'u ji'a 3 foyi bara akka dhufe yoo. Ati Dubaay jirta moo eessa jirta kara? Suudii jirta? Saawudii jira. Saawudii jira. Yaa guys isin kana amarti keessan beektanii fiilmii bagaree irratti fiilmii dalaydii ispoortii. Tanyaan beektan namni hin beekne hin jiru. Kanaafuu ati namoota roobeen keessa jiru namoota gurguddaa kanneen maan dubbisirree aga sooshaal miidiyaa irra baatee haadha keellee bubbussuttee akkasitti boottu kana namni akkasii si gargaaru hin jiru moo mirchaa maayini warra akkana si godhaaru kana nama keessaan dibdu. Yaa mirchaa dhabee lammaffaa dammoo bakka dhugama isii kanayyuu haa argamu bakka jechuun isiinillee bakka miiruma keessa seenteetiniin dalagee akkasii dalaganii ho'itan ergan bakka ምንም ነገር ቢሆን ሀላለም በቃ yoo galteellee wanni barbaadellee warra uumamellee dhugaa isii haa argan namni waggaa ifaajee isii martuu waggaa kana mara ifaajee akkanatti abbayii jedhanii ta'uu qaba. Jedhu kana bakka Kaaloo itti fufi.
Yaa ani waan silaa jedhu iddootillee amma jettee ni beekta. Akkuma amma jette san maaliif warroota biyyaa namni guddaan hin jira. Osoo as miidiyaa irra hin dhufin maaliif hin gaafti jechuu san jechuu barbaadeyyuu alaa kulli haaliin amma isiin akkaataa itti isiidhaaf sagalee ta'an haa himattuuti akkuma jechuun garri furmaanni akkanatti yoo namni uummanni na gargaarellee jettee yookaan namni na bira dhaabatettu na himattuuti. Akkasitti waan jiruun itti deemna jedha. Mee akkamitti haa godhan hasna sagalee haarateeti haa ta'a ammoo akka mana san keessaa hin baane maal mee akkam maal yaaddaati wanni miidiyaa gubbaa baatee bootuuf eeruun bataamii nama dabbara sii galee viidiyoo itti daleedde san arganii nama zagannana sii galee haatee yoo guraa gellee taate abbaan keessan Oromoodha isin ijoollee baalee roobeetii dhalattanii jechuun guddattanii sii galee. Namni martuu akka sagalee haadhatii haa ta'uu barbaada. Lammaffaa osoo mana sanii baasuu baatanii mana sanirraallee haqa qabna. Nu keessatti keessanuma jedhaatiin keessatti waan guddanneef akka namni martuu nuuf dirmatu keessatti warri baalee akka nuuf dirmatu barbaada. Isiinillee kana kabaasteef namni takka fira takka illee hin qabu namni warri ollaallee humamillee numarratti isumarratti faradee bakka jarri maanguddoota dhiisanii bakka waan isin gargaaran kan jedhasatti illee ta'ee waan isin kafalan isin haa kafalaniiti. Yeroon maa furmaata gooniif waan kana maan gaafanneef osoo gaafatanii fi bareedinatti fakkaataa akka haadha sammaa keessaa baafne. Nama dhaga'u jira jubara amma dhaga'u jira amma zalisiini. Oo amma dhuftee Amma dhufee yaa mujattiitu haadhatee nama na keessaa ari'aa jiranii haati teenya sababa bira mujattii tana beektaati alaa kullee haadha. hin beekan. Yaa husniyaa erga beeyteenii haadhatee nama na keessaa baadhanii mana sanurra gurguraa jiranii haati isiin biyya arabaa dhuftee ji'a sadii suudii jirti. Isii ammoo mucaa obboleessa isii wajjin mana keessaa baadhanii mana irra gurguraa jiranii waan kana lafti maqaa seeraa kan duraan kennameef lafti kun keessanii kana keessa jiraadhaa jedhanii kennanii fi ergasii ammoo galee pikchariin kin oola haadha isiiti tuni taasira miidiyaa gubbateetee boottu walaa hedduu takka garaa nama nyaatii footoo haadha namaa si galaa miti. Safara kamiyyuu doon sana Baliyo. Kaalib waan kana keessa beekuun kaafannaa warra seeraallee yaa wanna yaa osoo akkasii gaafatanii fi ariifiidhaa warroon Maqaa akaakayyuu fi akkootiyyaan jira jechuudha. Maqaa akaakayyuu kiyyaan jira. Inna waggaa 18 ta'a akka keessa galleenu jechuudha. Isaanumatu nu fidellee harar jarturre harar irraallee isaanumatu dhuguma ofii kanarra kaatanii warri nu fide isaanuma.
gimmaasha mucama isaanii kan biraatti irraa gurguranii kana dammoo abbaan kiyya yaa'u dhaabbata hin qabu nu bira hin turu waan ta'eef sababa san maqaa isaatitti hin jijjiirre bakka keessanumaa keessa guddaadhaan wayituma guddatan maqaa keessan hin jijjiirre akkasitti keessa jiraanne jechuudha. Ergasii amma isaan manni isaanii gaasaraa qaban isaan mana guddaa gaasaraa qaban karaa irra jira karaan irra seenee manni isaanii jalaa hin diigame. Manni isaanii wayita diigamu kana osoo nutti hin himin osoo nuun hin mari'achiisin gurguruuf dallaala nutti fidaniitiin mana dhufaniitiin dallaalonni dhufaniitiin laalaa jiran. Innaa haati tiyya wanni quba qabdu hin jiru sababa san bakka miira keessa seentee akkasitti ka boyaa naa birmadhaa jetteetiin akkasii viidiyoo gadhiiste jechuudha. Hundi keessanuu akkuma haala tiyyaaf sagalee taatan barbaada. Haati tiyya isin mararraa Oromoo mararraa haqa qabdi waan ta'eef akkasitti aalaltanii barbaadu. Nama biraatu waraqaa dhaaltummaa mirkaneeffatee waraqata qabatee dhufee manni kiyyaa jedhee jechuudha. No, hin jenne. Irra gurguraa jiranii bara sadii siin galle. Ganaan gurgurame ilaallata haraman. Namni gurguruuf bar waraqata abbummaa qabaatu qabaa miire. Tokko akaakayyuu isiitu qaba. Abbaa kiyyaa akaakayyuu kiyyaa maftuu walumaani. Baaliyo, salaam alaikum. Waalaikum salaam Duraan. Laa amma wanni nu gochuu qabnu manni eega akaakayyuu maqaa akaakayyuu isiitiin kan jiraatu bittaa gurgurtaa eega taate falle jiru mana san bitnee deebisuudha wanni nu qabnu. Carraan nu qabnu bichaan. Mana kam? Jechuun amma sadarkaan irra inni jiru irratti sadarkaa bittaa fi gurgurtaati bar sadarkaan irra jirutti manni kun ammoo maqaa nama biraatillee hin jiru mana qabalallee miti. Okay, manuma kana nummaan bituu qabna jechuudha. Ila ani akka yaadaatti doolar yaata dursaa. Akkasii Mana bituun dirqama ila dooraal akkana godha. Mana bituu rakkinni kanaa oliyyuu osoo itti dhufe nu hin baasna. Nu malee namni agartee namni waliif birmatullee hin jiru waan ta'eef rakkoo kanaa olii yoo ta'e. Garuu ammoo kana dursu maaltu dursa? Nama nu caalattu nama miidiyaa irra jiru nama biyya garaagaraa irra jiru. Nama ollatu jira, biyyatu jira, jaarsa biyyaatu jira, dargaggeessatu jira. Siigalee yoo maqaa nama biraatiin illee jiraate namni kun ilma namaati. Siigalee haadha dhiiraati. Manni maqaa nama biraatiin illee ka jiraatu yoo ta'e oluma kaanii mana keessaa bahi namaan jechuun akka silaa sirna jechuun akka islaamummaatti illee akka oromummaatti illee waa hundaafuu waliin jireenyatti illee xiqqoo hin ulfaata. Namni kun eessa galuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ilmaan tanaa waliin haatitu haadha dhiiraati waan jedhamu jira. Kanaafuu nu carraa dhumaarratti wanni hin goone hin jiru. Hin binna mana hin qarqaarra. Inshallah. Kana dura garuu ka dursuu qabu gaafii yookaan ammoo itti dhiyaatanii jaarsa biyyaatiin dargaggeessa biyyaatiin siigalee akka ollaatiin waan kana maaliif wanni kun ta'amaa jira? Furmaanni warra kanaa maali? Waan jedhamu godhanii sambooda ergasii wanni kun yoo ka furmaata dhabu taate gara keenyas fidanii nu ammoo waan dandeenyu qarqaarree mana biraallee yookaan sanillee bituuf hin dandeenyaa yaadni kiyya kana. Yaada bareeda duuba akkuma akkas itti deemi qalin. Baaliyyoo maali beeyta amma qarqaaruun salphaadha beeyta qarqaaramuu amma haati teenya suni umrii amma jiran kanatti osoo mana keessaayyuu baasuu baatanii qarqaaramuun silaa bareeda beeyta. Maaliif akka alatti baasan namni kun illee ilma namaati bineensa hohiiti miti sa'aatii kanatti maaliif alatti maaliif baasanii namni sunillee dhufee akkasitti maaliif akka baasee miidiyaa kanarratti ifa ta'ee akkasitti qarqaaramuu qabanii jechuu barbaadetti. Itadde doolaaritti. Sababaan bar dhiifamallee sababaan isaan akkoofa mana isaaniitu jalaa diigame. Ka isaanii gaasaraa jechuudha. Gaasaraa karaarraa qabanii koolidariitu irra seenee manni isaanii jalaa diigame. Ka jalaa diigame warra ollaa nama itti godhanii jaarsa godhanii gaafachiisanii wayita gaafachiisanii jarri maanguddoodha. Isin waxaatiidha ijoolleen illee sii geettee jirti kanaafuu haa gurguratan waan isin gargaaran isin haa gargaaranii jarri kun manni isaanii jalaa diigamee jira waan ta'eef haa gurguratu jedhee warri maanguddoo isaan sabasabanii jaarsummaaf kaayanillee itti akkasitti uumamatii irratti faradan jechuudha akkasi faradan.
Adamu Baadiyoo yoo carraa naa fudhatamee kennitume. dubur go ahead bro. Okay, usni ammarraa kan wannan sitti na obboleettiiti hin boo'in nu hin jirra jedhe haga dandeenye. Hin jirra baddaa gammoojjiin kan baale keessa jiru kan mana san yoo bituu hin dadhabne jechuun wanni biraa kan nutti hafe hin jiru. Nu mana isinii deebifnee isinii bin. Bichaa wanni ati miidiyaa kanarrallee viidiyoo hagammaa kaaftellee hin kaasi. Viidiyoo san ija namaa dura iyyuu hin kaayin. Dhageettee jirta ijoolleen baale ka'eessa jirtullee dhageettee sooshaal miidiyaa kamirrayyuu kan jiru kaasi pilaatfoormii kamirraatu. Nu mana san yoo kan bituu hin dandeenye taate nuttu wanni takka hin nafin jechuudha. Hagas malallee irra deebite obboleettiiti hin boo'in ija namaa durallee hin boo'in. Kaanii hafe ammoo wanni jiru baaliyyoo keelaa manni sadarkaa bittaa fi gurgurtarra yoo ka jiraatu taate manni sun maqaa nama biraatillee jira maqaa akaakayyuu isiitiin jira. Silaa maqaa haadha isiitiin yookaan maqaa wanni abbaa isiitiin taate deemnee karaa karsiisuu dandeenya. Sadarkaa maqaa abbaa isiitti jiraatu akaakayyuu isiitti jiraatu waan ta'eef ammoo wanni nu dandeenyu bittaa fi gurgurtaa bichaa keessa seennee bituu bichaadha wanni nuuf halli nu qabnu. Ganna dhaga'uu jirtanii mi? Halli takkaa yoo kassastaniillee homaan fiddan nu jedhanii. Kassasuu hin dandeenyu iyyuu wanni nu haqa irraa qabnu illee hin jiru. Kassasuu illee hin dandeenyu. Maqaa namaatiin jiru akkamitti kassasamanii akkamitti kassasuu hin dandeenyu kaalidookii wanni nu dandeenyu bituu fi bichaa dandeenya. Qarraan nu qabu. Irra deebitee illee boo'u suniyya. Bita zooroo walumaa gala sii galeeti. Haati eenna suni sii galeetiin mana namaa keessa jiraatte. Manuma namaati mana maqaa keetiin hin jirre keessaa namni gaafa bahi siin jedhe homaa godhuu hin dandeettu. Haalli kulli maal inni gargaarsi hin barbaachisa. Akka taa'amuttii fi sagantaan itti godhame. Sagantaan itti godhame haala taa'amuu qabu kamiiniyyuu nama haasaamuu qabu wajjin haasaame sadarkaa biyyaatti illee gadi bu'ame lafarratti illee miidiyaa irra qofa osoo hin taane namni martuu keessaa wal dubbisee nama silaa guddaa jedhaniin illee nama dhageettii qabu biyya keessatti illee sheekoon illee hin jirti akka roobeetitti illee nama maraa walii erganii sii galee akkasitti dubbiin karaa maratuu laallamte maalii fi maqaa lafa nama maqaa biraatiin jiru tokko ati deemte takarakaruu hin dandeettu. Ibn yoo wanni sun sagantaan hagas sadarkaa hagas irra gahamuufiyyuu godhamuufii kan hin danda'amin ka taa'u taate haga waa wayii maarafaa tokko sii galee waan itti arrafan tokko haga sanii gargaarsi godhameefi maalii fi mana kiraatitti illee gaafa baatu ati mallaqaan baata haati ennatuun dammoo duraanii nama dalagataa ture amma dammoottiyyuu sadarkaan isaan irra jiran gadi bahanii dalagatuu hin danda'anii sababa sanirraa kan ka'e mucattii tana obboleettii teenya tanallee haadha teenya tanallee gargaarsi hin barbaachisan karaa marattiyyuu jechuudha. Even osoo sadarkaa mana bituu fi biran gahiniyyuu gargaarsi biraayyuu even mana kiraatti gaafa bahan amma haala jireenya biyya kennaatti wal qabate manni kiraa qaaliidha haaleensa jireenyaa wajjiniin ulfaataa jechuudha. Kanaafiyyuu gargaarsi waan barbaachisu akkas itti deemtanii jalqaba irratti garuu haga dhumaa wanni kun furmaan itti ilaallamee sheekotiilleen deemtee dubbisteeni amma hin jiranii sheekotiin warroonni miidiyaa irra deemanii amma warra dhimma roobee kana irratti namoonni haasan agaraa jirra. Dhimma kanallee akka jaarsummaatitti biraan gahanii laallanii obboleettii teennallee haadha teennallee gargaarsi hin barbaachisaanii haa gargaaramanii jedhaan galatooma. Sadoo hin callisina laa firaan kaawwanni tokko kan asirratti hubachuu qabdu beekta fakkeenyaaf manni isaanii kakaazara jiru hin diigame silaa falli wayiillee jaarsummaadhaan kan laallamachuu akka usni yaa nama ibsite manni akkoolee isaanii sun gaasara gubbaa jiru hin diigame falli isaan qaban kan warri iyyuu itti deebi'anii fala godhachuu deeman mana kana kan gurgurachiisuuf deeman. Agartee waan tokko yaa silaa jaarsummayyuu ka fudhatamu taate jaarsummalleen bar maslaa wayii ilaaltee gara wayiitti qabdi. Sunilleen gara isaan itti warri sunilleen itti jiganii gara wayii itti qabatanillee sunilleen harkaa diigame. Bakka warri bakaree fa'aa beektan akkas warroota gurguddaa wanni keessaa beektanii namni isiin beekne hin jiru. Kanaafuu sheekotuma ta'e ta'a akka Abu Musaabiinii fi Abu. Baaliyyoo ila akkana osoo godhame amma osoo namni nu keessa jiraate namni wahii nama sanirra kenne waan kana sirra kenne. Asadiin jira. Ustaz Saadiitti keessa. Asadiin jiraami. Isati baaliyyoo. Bakka sayyaadinillee Ustaz Saadaaliyyiin nama agartee dubbii tana qabee deemuun argite qabeenii bakkaan gahee waan kana axxaarra'ee nutti hin deemu nama akkana namu yoo akkanatti addaan bahe dubbiin hin tamsaati. Kana waan ta'eef asad nam tokko dabalattee ishee san dabalattee dubbii tana qabdee laaltee axxaarraatee osoo garanatti nutti asiin deebitee bareeda ta'a jedhee yaada. Yoo akkanatti addaan deemnu dubbiin qilleensuma bichaan naqama. Atillee husna hin booyin abshir viidiyoo ummaa teessanillee kaasi inshaallah. In bitama rakkoo takka hin qabu inshaallah. Ayyee bakka asadii. Fi abdii maakiin seensi simee ammeenni waan kana keessan beeka. Abdii ani jalaa bu'aa. Seensi nama tokko seensi ani iyyuu bu'aa.
nama tokko seensi nama barbaachisu. Eenyu seensita Abdii? Abdi Maak lakkoofsa Abdii Maak. tokko aduu. Abdinaak. Afrikaa ayyala jirta? Abdinaak. Abdi Maak lakkoofsa tokko aduu. Yaa kunuuti. Abdimaak moo Abdinaak jedhanii kun? Abdimaak. Abdi Maak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qaata biraas dala isin eeyna biizii mataa tanii isin dhiisne. Rabbi nu baasu malee karoobe ulfaataadha. Ka lamaaniitu haga danda'ameen xiqqoo ima quba qabna. Egaa isin viidiyoo dalaydee xiqqoo baay'ee miira keessa turan warri haga isitti kalooynee beeynu baay'ee nama jibbisiisa. Loojikii wanni lafa jiru ammoo jalqabuma manni maqaa akaakayyuu isiitiin erga jiraate maa maqaa akaakayyuutiin jiraataa osoo hin ta'in erga keessa jiraatanii sarpiraayiz nama gochuun kuni haala kanaan haati isiillee namaree waggaa meeqaaf nama beenu nama ifaajaa turee ijoollee tan akkatti guddisan beeyna. Har'uu dhufee namni dubbidaa wayii sirra buusu husnaa miti namni isii beekuun duubuun booya beeta. Haa ta'u garuu rooba irratti maaltu baratame namni tonkolii baay'atee jira. Manumatti baalii yeroo roobe keessaa mana qabda akka sirriitti hin gurguranne eeggadhu. Amma wanni godhamuu qabu. Amma nan qababu. Akkas yoo qabaatte eeggadhu jedhe. Amma falli jiru tokkoffaa falli jiru. Akkuma reefu amma mana keessaa doolaar fa'aa kaasaa turan. Solushiniin gara jaarsummaatiin osoo hin ta'in amma akka reefu sheessa adiin fa'aan keessaa addaan baafadhaan sun noormaaliidha sirriidha.